Oromooni erga waggaa meeqa har'a miti kaleessa miti erga waggaa meeqaati yaa shamara keenya adaraa keessan dhiiratti dhiira hin beeknetti birrii keessaniin ergiina dhiira hin beekne wajjin jaalala jettanii adaraa keessanii qullaa hin deemina qullaa viidiyoo itti waraabina jennee kan nuti wal gorfachuu jalqabni amma miti turee bubbuleera jechaadha. Garuu Oromoon keenya ka shamaras ta'ee ka dhiiras wal tuffii baay'isna wal tuffachuu keenyarraan kan ka'e rakkoon kun nutti dhufaa jira jechaadha. Tokkoffaa gorsa keenya walii hin dhageenyu lammaffaa irratti wal tuffannaa lammaffaa irratti sooshaal miidiyaa kanarratti yoo ajandaan hin jirre akkamittiin yuutuubiin dalagama yoo ajandaan hin jirre tiktokii kanarraa akkamittiin giiftiin argama. Tiktokii kanarraa yeroo baay'ee Oromoon keenyis bakka inni taa'ee dhaggeeffatu bakka inni taa'ee viidiyoo waraabbatu bakka akka kana ajandaan jirtu suuraan ol sinii baasa suura qullaa deemutu jira suura akkasiitu jira sheer godhaa gaafa jedhu bziin keenya jala taa'ee ija babaasee eeggata jechaadha tokko kanadha. Kanaaf iyyuu nuti amma miti jechaadha Oromoon keenya inuma wal gorfannaa garuu gorsa keenya kana Oromoo walii dhaga'u hin jiru jechaadha. Amma miti Oromooni wangammaa kana garbummaa jala nu kaa'ee garbummaa jala nu bushee hanga ammaatti garbummaa nurraa ka'uu dinne jennee boo'aa jirru. Maalidha Oromoo wal dhaga'uu dhabuu keenyarraan kan ka'e jechaadha. Wal tuffachuu keenyarraan kan ka'e jechaadha. Eenyutti himta? Oromoo yoo har'atti himte obboroo kabiraatu dhufa. Ammaan kana teenyee wal gorfannaa jirra. Viidiyoo eeggatta kana sooshaal miidiyaa kanarra deemurraan kan ka'e ibsiin mana isaa banatee inni kaani viidichi mirreessa jira. Ollaa ergaamee jedha ibsiin. Inni kaan immoo viidiyoo gara biraayyuu ana bira jira. Waliin baasaa jiru. Maali Oromoo keenya gowwaa waan qabeen gadhiisu jedhare nuti ajandaa qabnellee gadhiisuu hin beeknu Oromoon. Hanga ji'a bagyaa sadii beekaa ajandaa masana qabannee sooshaal miidiyaa kanarra beekaa balaa buufna jechaadha. Maaliif waan qabne beekaa dogoggorri ni jirti. Jaalalti jaamtuudha. Ija jaamtuudha. Ija jaamaa ni arga. Allayyaa bu'ee ni kufa deemuu qabnaan jechaadha. Kanaafiyyuu jaalalti jaamtuudha. Jaalala keessatti dogoggorri uumamuu danda'a. Obboleessi kee dogoggoruu danda'a. Obboleettiin kee dogoggoruu danda'a. Irra waliif hin tarru. Otoo nuti Oromoo rabbi taanee dhugaa rabbi tokko keenya wal ajjeefna. Rabbi yoo hiifama nu godha. Cubbuu keenya nuti hojjenne gaafa rabbiin araarama gaafanne rabbi araarama nu godha. Nuti yoo dogoggorre maaliif Oromoon hiifama walii godhee wal biran taru? Maaliif ajandaa goonee babal'ifannee sooshaal miidiyaa kanarra qabaa nagadhiisaa jenna? Maaliif waliin dhageenyu? Maaliif waliin gorfannu Oromoon? Hidda malee xannachin eeguu jedhan. Harreen hiittees ilkaan walirraa hin fixxuu jedhe Oromoon gaafa makmaaki. Nuti kan waliiti. Maaliif akka kana akka yoo intalli arsii tokko balleessite wallaggi kee beekaa maal akka dhugaa rabbi simmeetii keessa galanii gaafa dubbadhu baay'ee na aarsa. Maaliif jennaan hanga ammaa kana beekaa waanuma kana odeessina. Oromoo garbummaa jenna. Garbummaan akkamitti garbummaan maaf nurraa ka'uu dadhabe? Nuti maaliif Oromummaaf hin guddannu? Maaliif yeroo hunda shamara biyya Arabaa maaliif kaayyoo biyya abbaa keenya baanii ani gaafa biyya kootii bahe bestaalii abbaaf dumbulloo tokko kan jedhan san uffata kootti naqadhee jechaadha. Abbayyaa kana ija kootti akka musliimatti ija kootti naqadheen biyya koorraa bahe. Haadha koo abbaa koo jijjiiruuf of guddisuuf. Moobaayilii yuun qabu moobaayilii Nookiyaa yuun qabu asii ufee biyya Arabaa kana dhufee moobaayilii tachii qabattee imeelii feetu madamiin bantee naalaattee feetu imeelii ofii koo beekee banattee sooshaal miidiyaa kanarra banattee isheen kaani ganda koo arsii koo baalee koo jetti isheen kaani haadhaaf abbaa arrabsiti isheen kaan hayyuu arrabsiti isheen kaan safuu dagattee qullaa deemti. Maali Oromoon kun ammoo dhugaa rabbii ammaan kana gorsa dhiisnee utuma akkuma kanaatti itti hafuufa'u maaliif jennaan Oromoo yoo gorsiteellee hin haga'u jechaadha. Kanuma oduun baay'attee farreetti hin fedhaniiti billaachaaf lubbuudha ijoollee faasawwiidha jedhanii. Oromoo keenya warreen ajandaa walii godhatanii mana keessa inni laayivii banatee hin beeknellee gaafa ajandaa akkasii argatu laayivii banateetu seenaame sheer godhaame har'a waa haaraatu na bira jira waa hedduutu na bira jira jechaadha mana banate. Arabbo rabbiin waaqa jechuun rabbiin sammuu banaan waa kennu jedha maleeti ani waan hin jiru. Ijoo keessummaa ijoollee keenya shamaraa kaayyoo biyya abbaa keessanii baataniif yaadadha. Heeruma barbaadde gaafa sadarkaa dargaggummaa dhageessu heerumti nama barbaachisti. Feeni foonii nama barbaachisti. Daa'ima horachuun abbaa manaa godhachuun nama barbaachisti. Hirruun kee immoo ni guutu. Hirruun bultee kaateetti caalti. Biyya keetti galii heerumni. Maali qilleensarra suura kaaftee qullaa deemtee jaalallee koteetti achiisaa hin beekne sooshaal miidiyaarra wal barteef waan inni leenca sii kenneef sooshaal miidiyaa kanarra baatee suura itti kaatee ergita eeboo wajjin haasofta. Kanuma isiniin jedha ani waan hin jiru tokkollee hin qabuuti Oromoo kiyya karaa feesbuukaa mudannoo nama mudate tokko duwwaa isinitti himee isinirraa dhaabbadha. Mucaa tokko dhufee miiseejjii naa barreessi bareedduu koo jedhe lubbuu koo jedhe sii du'uu jedhe lakki naan du'inii maal taateen jedhe
ثم جاللتي سمرانا قبدي وفجيسو سيب جدين انجل وفي نجيسي نبلي سخيا رقوتين جرتو يواني سجالة سيهرو منجل أتشي بودا مالو لكو سما كيدوا بربادا لكو سايمو كيتي نابرقين انجل إيش جدين لكو سايمو كي يترك وفي أتشي بودا كرايمو كان لبو جر مالو جر مي أنجل نادر بودي رجر مي أنتو إنا عفو في مين انجل أجسا مالو متأو في مجانكو ننجل جالا ما بودا كسنا انجل بريدو كي ينانجل وينجل ورقي مرما maqaa keetii hojjechiisee morma kiyyatti godhadhee deemaati qarshii 3,000 erginaan jedhe achii booda obboleessa kiyya kan si jaalladhe naan jedhee halkanii guyyaa miseejjii natti barreessu eenyudha simiti jedhe hatis butiis haa ta'u kiisii kee keessaa 1-2 jettee baaftee warqii mormaa lakin jaalala keetiif jedheen qarshii 3,000 kiisii koo keessaa baasee hojjechiisee morma kootti godhadhee deemaa jira naan jetta malee anatu siif ergaa birrii kiyyaan jedhe Abbo shamara sadirra nyaateen arfaffaasi bira dhufe malee ani abbaa ijoollee ta'eeti gadasiitiin aan jedhe jechaadha. Otoo shamara tokkooti akka inni lubbuu koo sii du'aa jedhee simmeetii jaalalaa keessa nama gashee namatti odeessuuti akkuma qullaa buuftetti ergiti viidiyoo waraabde jechaadha. Garuu inni umarra ga'e ani abbaa ijoollee dhalaan jedhee jechaadha. Kanaafiyyuu ijoollee keenya jaalala yoo barbaadde biyya keetti gali biyya kee keessatti bareeddi gaa'illi jechaadha. Kanuma isiniin jedhaati ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhaa ijoollee keenya yoo wal gorsines waliin nageenyuti guddaa galatoomaa isiniin jaa kanuma jedhu. Maan naan jedhe waan inni naan jedhe sirra dubbachuu hin danda'amu. Waan kana jedhee viidiyoo kanarraa fuudhe isiin amma waan kanan goone taanaan haa guyyaa lamaa si eega mucayyoon kun nama isinii dhiyaatu waan kana jedhii naan jedhan gurbaa kana kadhataa ture dhiisii jedheen. Nuti dubartii haadha sii taana, haadha manaa kee sii taana, obboleettii kee sii taana, waa hunda keetiin nuti finna kee sii taana. Wama kanarra tarennaan hanaasaa biraan barbaadu. Wargaan tiktookii gubbaa haa taatu yoo waan kana xuqurinee dheebiloo kanarra kaa'elidha. Waan kana mucaayoo kanaallee dhaqee wanti kun waan kana jechuuf utuu waan tokko irra buufte uf sodaadhe. Nama dha fakkeenya yoo as keessaa boonaa wanni kun waan kana mee waan kana waliin fidnaa jedhe. Boonaa kana amanaa. Viidiyoo makana gara biraatuun harka babadhisinaan danqaraa natti taate jechaadha. Kanaaf ijoollee shamarranii dhugaa dubbachuuf abbaan feetanii jala abbaan feetanii ijoolleen dhiiraa uummata kan hungoone. Ijoolleen dhiiraa viidiyoo ergin jetti haa jettu. Ka viidiyoo ergisiin jedhu sun si jammar nama si fuudhullee miti nama si jaalatullee miti. Tokko nama yoo bultiibillee si barbaade si fatanuu akkuma na ergiti nama birii ergitiimi jedhe si fatanuu barbaadu tokkoffaa. Lammaffaa nama viidiyoo san sirraa fuudhee mallaqaan si bituu barbaadu. Mallaqa sirraa fudhachuu barbaadu malee abadan wallaahi wabillaahi namni bultiif si barbaadu yookiin jaalallee kee ka dhugaa ta'ee viidiyoo ergi namni siin jedhu inuma hin jirre san abada itti fudhadha. Wallaaltaniitii miti jecha nama miidiyaa waggaa meeqaa sirraa fayyadame viidiyoo isaa ala jira. Nuti yoo dura jedhan nama dogongoree tokko lama gadi ba'e maarra duultanii jedhaa turre. Kuni dogongoraa miti. Ijoollee shamarranii faashinii godhatanii sanuu wallaahi wabillaahi ijoolleen fuula bareeddu. Uduu bareedaafuu qaama keessanuu karaa gadii kana ergitan. Abadan ijoolleen fuula bareeddu karaa gadiin bareeddu dhugaadha. Wallahi dhugaa isinitti himaan. An viidiyoo nurratti ergame san laaluu sodaadhe gurbaan narratti erge. Garuu yoo fuula laalu ijoollee babbareeddu. Yoo karaa gadi laalu ma'innati maal akka ta'e hin beeknu. Sanuu qaama keenya kasatiriin bareedne san ka fayyaa hin qabne san wallahi wabillaan ofii kiyyaa of shagge. Miti ani anummaan ofiin kee ofii gadi akkana jiraa jedhe wallahi wabillaan akkana jiraa laata jedhe shakkii keessa ugalchee jechaadha. Kana waan ta'e ijoollee shamarranii dhiira akkana nu godhee dhiira akka dhiinni keessanaa jiru wallaahi ofii dhiigabdise shamarran yoo viidiyoo waraabaa isiniin jette yoo kana godha isiniin jette waan dhiirti hojjedhu ofirra hojjedha isiniin jette ofii hojjetaa turtani. Ofii hojjedha isiniin jette hojjedhaan agarsiisaa isiniin jette ijoolleen shamarranii dhugaa rabbi. Urga dheengadda viidiyoo amma wanni isa asirra ooftanillee nuti ijoollee dhiiraa irra duulaa turre lakkaan nu salphisinaa eega dogongoraan viidiyoo tokko ol ba'e ilmi namaan dogongoraadhaa turre. Wama dogongora illee hin qabdan ijoolleen dhiiraa rakkoo takka illee hin qabdan. Maaliif nutu dalagaa jira. Waan isin daladda isinit dalagaa eega isinii argisiifne isin akka taatan rakkoo keessanii jechaadha. Kun rakkoo mataa keenyaati malee amma wanni kun haa dhaabatu akkana haa ta'u illee dhaabataan jiru dabalameetti yeroo walirra ilaalee oyyaasaa jira. Mee addaa borutti eegaa kan dabalamee asirraa miidiyaa kanarra anaf beeka anatu feemasi anan maalii jedha asirra deemee nu gorsu marti yoo ol hin bahinii na eegaa gaddaa boruu keessatti jechaadha. Kana waan ta'eef ijoollee shamarranii namaan dhiiran nu gowwoomse nuti garaa laafna garaa kee haadhoo garaa maaf si laafa. Jaarsa kan keetuu yoo barbaadde gisee bira dhatteetti kenni maaltu viidiyoo si waraabsise. Viidiyoo waraabdee viidiyoo haa ba'u. Maafi mushkila viidiyoon bahe. Maaltu
Abbaa kotteen teessirraa haa cittu wallahi ijoollee shamarranii abbaa feetine jaaladha abbaa feetine jibbi ijoolleen dhiiraa dhibba keessaa dhibba takka hin goone. Wallahi billa isinoonu kafantanii hagamma viidiyoo akkanaa silkii keessan keessa kaattanii dhussitanii taa'u ulfaadhaa ijoolleen dhiiraa isin galateeffadhaani. Ijoollee shamarranii akkuma itti fuuftanii itti fuufa amma wal gorsuu wal dhossuu maalii wanni jedhu hin jiru anarraa kaasee jechuudha. Ijoollee dhiiraati nu miidhe waan jettan sammicha biraa haqa adhiise ruqiyaan kana jette jedha abbaan feete narra duudha abbaan feete waan feete naan jedhe. Ijoolleen dhiiraa viidiyoo waraabi qaama kee achi bani yoo siin jette ati qaama kan kee achi kabantu namni takafajaa qabdu tasafuu qabdu lafa kan jaarsa itti heerumtu jechaadha. Fuuluma ofii kana guutuu itti bahu hagam qaanfatti ija isaa keessa olaalu hagam saalfatti. Adda barqaamaa takkana watara afoo qabdeef yoo torban takkasi waliin bula gassi dhiisee tabiraatiin lixa. Kalee saatiin abbaan keenya walii kaa kalee haatiin abbaan keenya wal dhabaa. Maaf haadha abbaa kee irra laal maaf waliin hiikin warri kalee warri addaa maaf walii maal waggadi dhiisa inni kalee uduu bisiin fuudhee waa hunda si cambee ol garagalchee gaggaragalchee. Haroo kaleessa dhawattee yoo dhalleetti deebitee dhawatte sitti hin tolu. Kana waan ta'eef situ haroof godhe situ qaama kan kee haroof godhe. Ati badduun udaan fakkaattullee uduu qaama kan kee kabajitee dhiirti si biraaf hin jirtu akka saree si faana fiiddi malee. Ati alamiin amma asirratti fuulaan bareeddee ofii gadi akkana fakkaattu tuni gaafa isa bira dhadhe innis badduma kalee kabaja qabdu sun fuudha malee sirraa na jamu abadan sirraa wani takkan godhatu an bareeda dhiira feetiin na jaalata jettee wannaa duqeetu guuratte akkas tataatu sunni akkas tataatee kaatee akkana godhatu dhiirti takka sirraa na jamtu dhugaa dubbachuu sirraa hajamtee viidiyoo illee ergisiin hin jedhu ammoo ani wanni kaa'urra dhaabadhee dubbadhu isinitti illee dheeresse ijoollee dhiiraatiin nu miidhaa ijoollee dhiiraatiin rakkoo nurraan ga'e ijoollee dhiiraa dhuftee silkii kan kee bantee si waraabde sanoo akka itti waraabdu akkana godhi yoo jarri akkana godhi jette akkana gootaati yoo fakkeenya kana hajamte maal rabbumaa jedhi yoo zeegaa biraallee taate uuma biraallee dhadheetuma bakka qaamuu fi harka ofiitti akkana uggooteerra nama dhiiraati akkana godhee mucayyoo tana salphise haa jedhani gaduma baatee zeegaa biraayyuu dhaxxu kama birayyuu bakka Itoophiyaa mallee dhabde yoomuu waan biraallee dhabde. Aan dhugaa dubbachuu ijoollee dhiiraa ulfaadhaa galatooma waa haganaan mul'isitanii hirtanii se'u ulfaadhaa wallaahi dhugaa isin kabajaan isin jaaladha ammas ijoollee shamarranii abbaan feete ganna deebise abbaan feete onna deebise. Ilma abbaa yoo osoo isiin asirra birrii durriyyee nyaachiftu birrii itti baase osoo hin kafaliniif abbaan gara sargii namaa keessa gadi ba'uun dhabe gara du'a namaa dhaquun dhabe. Viidiyoo amasirraa amma kana godhan kana yoo itti waraaban abbamaaf haati akkamitti gabbaatee nama keessa baatee galte. Isinitti haadha gamoon akkana abbaaf haadha jechuun ammoo bar kawoyta nuti xiqqoo kawoyta nu furrii ofirraa nayne kawoyta nu albaatii ofirraa nayne haati ta'en funyaantu cabattee harkaan sirraan fuutu lafee daa'ima na jalaa funyaan dabattee arrabaan sirraa tuutti furri ka isin kana eeguufi diddanii asin gabbaatanii isin waa balleessitan ka isin arrabsa ammoo haadha teessaniin isin arrabsa intala haadha akkay godhan gurbaa haadha akkay godhan. Abboo wallaahi osoo waan miiccatan taate haga Oromoo miiccatan geenne amma haga maqaa Oromoo jedhu kana dhiisan geenne osoo waan akka salbaajaa gabaa baanii jijjiiratan taane haga jijjiirannu geenne wallaahi. Billaalee ka bakka geettanitti waan badduu dhaamsaa osoo hin bahin. Keessattuu lakkaa ijoolleen shamaraa mee amma waan gaarii kamii yoo akkana viidiyoon ebaluu argame badabboo naa ergi badabboo akkas naa godhi mee maalii ta'e mee keessaan na dubbisi. Maal irraa laaltu homa sirri jirutu gadi ba'e. Hawwii maal irraa qabda waan teetiin addaa maal qabdi? Ka dhiiraallee yoo ka dhiiraa akkana ta'edhan ka keetiin addaa maaltu jiraa laaluuf deemta? Atillee guyyaa tokko salphatte egaa nama salphisuuf akkanatti namni nama salphisu innillee guyyaa tokko salphatuun hin hafu. Kanaaf dubbii isinirra yoo dheerisse dhiifama itti yaada. Wallaahi haadha teennaaf abbaa keenyallee bakka jirutti salphisaarraa amantii keenyallee akka amantii kamiitittu keessattuu nu Oromoo Musliimaa Oromoo Kiristaana ka dadhabsiise ummatuma Oromootiif ummatuma wanna kana ka lagaa wal qooduni ka gosaa wal qooduni ka waan hin taane bilginnaan asirraa akkana godhunui billaalee waan akkana kanatti yaada biliis wanti kun waan cimaa deemaa jiru malee akka laaletti hedduu isaa dhaamaan jiru. Isin namni beekaa yoo isiniin jedhe jalaan fudhattan wallaalaa yoo isiniin jedhe jalaan fudhattan amma bakka ka beekuu fi ka wallaalullee waluma qixxaa'ee bakka waan immaanuu addaan dhibe. Namni tokko bar yoo nama ho'iitiin wal dhabe ani Imraanii yoo wal dhabe yoo boonaa beeke boonaa fi Imraaniin dhabe hattichaaf lammicha dhaban Oromoon jette san.
amma kaleessa galgala dubartii kaan garanaa kadhatan kaan garasii kadhatan maal abboo maqama dhiirummaatiifuu naman kabaju dubartiin takka takka maqama namni nama dura jiruuf naman kabaju maqama namni dhageettii wayii qabuuf naman kabajani mee shufuroo akka kennaa kana yoo kabajuullee baattanii suuraa gaggargalchitanii ol gargalchitanii asirraa iyyaa ooltan namuma hoyta isin rakkatan sagalee isinii ta'u ka hoyta isin durriyyaan isinit taphattellee gadi ba'ee isinii iyyaa asirraa kaan kaanii buusee kaan garana buusee isinii sagalee ta'u kanniinuman kabajani kanaaf biliis keessattuu ijoolleen shamaraa wallaahi ijoolleen shamaraa isintu wal salphisaa jiralle isintu wal salphisaa jira isintu wal salphisaa jira ani maaliif bakka sana isinii gaqqabe viidiyoo sagalee zuumii qaraatii san keessatti nama fuudhee achii fidee sheekallee salphise dubartii qabatamaan nu bira ga'e yeroo inni sun achi keessa teettee qaraatiif dhayxee waraabdee kafidde maal eeggatta rabbii keetirraa waan akkana dalaytee habiibti maalimta gaafa fuula rabbii dhayxe wanni sun hedduu yoo ilaalan wannummaan sharrii qabuun jiru fiddanii akka waan wanni sun bakka eebii waan addaa ta'ee asirra achi ari'ee kuun garana ari'ee akkas gootan arrabni kun ganaa nu goga harki kun ganaa nu goga gurri kun ganaa nu goga iddaan beeynu yoo ruyi biraata ibaadaan dalagattanii ibaadaa akka nama garbuu safaree kumtaalaan safarattanii manaa qabdan hin beeynu ganaa ruyi matanaan kalaamuma kanaan rabbiin biratti irraa gaafatamtan dhiisaa wanta akkanaa faayidaan qabu yoo isinirra dheeresse dhiifamaa ani beekeetii miti namni homa nama fakkaate dubbata dhiifama guddaa isiniin jedha xumuradhe wayita sanitti aaraa turre wayita jarri bakka nuun hin malle yoo nu dhaabannu sargi abbaan nutti hin himanne yoo nu dhaynu kirfii nurra dhaabannu abbaan kiyya haati tiyya mirgana sarbe jette itti aaraa turre tumaan jarri kalee akkasin nu garaftee mataa keessa gad cirtee nu guddifte sun har'a nu fayyadde namni naamusa irratti guddate haadhallee kabajee abbaallee kabajee ardaa ofiillee kabajee nagaan jiraataa jira yoo biyya namaallee jiraate ka maqaa oromoollee nyaattee maqaa muslimaallee nyaattee namni lafa ol ka'uu dadhabe tama kalee manat dadhaban tama kalee ganda keessat dadhaban tama kalee yoo ardaa waa jettu waan saalfanne ta obboleessa waan jettu hin saalfanne dadhaban amma dhufte kuno ummata oromoo mara maqaa nyaatte ummata muslimaa mara maqaa nyaatte namni nyaatti rifatanse amma namni hoyta waan kana dalagu viidiyoo ol bee kana irraan qaanfatu amma namni hedduu gosh baga akkas gooterani ummanni aalimaa amma naasuuf nama meeqan lafa ol ka'uu dadhabe nama meeqatu yaa rabbii zabanni kun zabanuma akkam keessa jiran wallaalaa akka kennaaf keessanii kaasirra amma akkana jabaadhu baga gooteeti konfidansii qabda akkasi jedhaniin kanaa miti namni gartiin tallee waa ijamaanaa qabdullaalu wallaahi rifannootuma nama saniitiifuu namni sunuu waa ta'inaa ka amma namni jabaa godhee akka waan keerii godheetitti nama kana deeggaru kasanirraa ta'e ammoo akka waan namni waan gaarii dalageetitti kuun garas goree kuun garana goree kuun maalii goree yaaboo ummatuma oromoo kana mee bannaate bal'isaa yaada sabni kuuwwan illee kam akka kennaattu kam haga kenna bifallee hin qabne kam haga kenna nama beekaallee hin qabne jal'iseetuma jiraataadha bal'isaa yaada dubbiin kun wanti shamara dhiirallee jedhamu jiru intalli shamaraa takka haga aqliin isii haguma harmirarraa kana rarraati jedha kitaabaa fi hayyuulleen ilmi dargaggeessaa ka irraa fuutee viidiyoo kana waraabdee ol baaftee ummata muslimaa fi ummata oromoollee maqaa nyaattu billaaleyka irrifatta namni namas irrifataa dhabataata namni si abaara dhiise namni nama salphisuuf deemtu salphinni keellee ati salphinni nan tuqu jetta salphinni si tuqa rabbi sitti dallana dhiisa waan akkanaa kaachirraa ka'e ammoo dhimma nama lamaa yoo fidan ganda deebisanii nama nagaa hatiin tuqan namni nagaa ka hojii ofii oofu ka ibaadaa ofii godhatu akka amantaa ofiitiin rabbii fi amantaa ofii geggeeffatu yoo barbaadan gara amantaatitti oofuuf deemtan yoo barbaadan gara gandaatitti oofuuf deeman wallaahi hedduu takka nama dhibaa kan amma gorsillee nama muraasa nama xiqqoo ila waa beekamtee argamtu hoyitu irraa fayyadamaa malee wallaahi dubartii osoo gorsi dubartii keessattuu gorsi ijoollee shamaraa hojiirra oolchitanii
gorsuma Imraan hojiirra oolchitan. Akka waan rabbi isa beeksisee har'aa kalee isinitti hin ba'u qaatuma dhageeffanna miidiyaa kanarratti qaatuma caqasaa turre. Akkasumas namni uummanni warri daa'ii godhu warri daa'aa godhu gallaalee isin argee dhiisee yooma mee dhugaa yoo dubbanne namni sheekaa gadi bahee irraa dubbataa irraa amma hooma kalee dheengadda ta'u kana hin dadhabe bakka irraa akka nama du'eetiitti irraa bahee nama baalagee namni osoo maruu hin jiru irraa baanii dadhabanii dhiisan nama hedduu. Intalti musliimaa takka yoo asirratti ol baatu saala malee eegee qullaa sirbite asirraa. Ka amantaa miti safuun Oromootu hin hayyamne. Asirraa eegee qullaa sirbite asirraa yoo ilma dhiiraatiin waa jettu isii gaccalleedhanii dadhaban. Ilmi dhiiraa jala saalfata isiin gaccal badabboo gadhaabadhanii dadhaban. Homa kalee dheengaddaa kana keessatti yoo ilaala nama ka dhiiraa ka waa balleesse haa balleessu haa tolchu calliseetuma nama dhageeffata. Dubartii ammoo beekaan itti taree kadhata guddaan itti taree kadhata dubbimayyuu kennadhodhaniini billaalee kan warra keessanillee maqaan nyaatina. Ardaa keessanillee maqaan nyaatina gosa keessanillee maqaan nyaatina lammii keessanillee maqaan nyaatina saba keessanillee amantaa keessanillee akka amantaa kamiititti iyyuu hojii gadhee kana dhiisaa yaa Oromoo haa dhiifnu yaa Oromoo kan namni nu gorsurra ofii gorfamnee beekaa haa taanu dhiisaa waan gadhee kana wantoonni ammoo yoo argame asirratti warri jechuun akkuma namni muluunoo warrirra haraashii akka warri harargee jedhan ummanni asirratti wantoonni adda addaa yoo gale dhaamsuuf deemtanillee mana bantanii ummata kana jala qabdanii dubbii fixuuf hin deemina. Tokko ani akka wallaala tokkooti yoo natti fakkaatee sanitti aare ummata 10,000 kana jalatti namni hedduu ka waan kana hin dhageenye achi dhagee gafuudhee gideemsan viidiyoo waraabee amma wanni hin tole paartii waanii paartii maaliifiti akkanatti babal'atee ardii rabbi ga'ee wal balleessaara. Wanta akkanaa yoo argame nama 5 nama 6 7 kan hin caalleen dhaamsuudha. Bakka asirratti fidanii akka nama mana murtii dhaabuutitti atillee achiin ansimadhu atillee achiin akka godhe mee atillee maalii kan akka godhe wallaahi boona dhuguma dubbii kana hedduu atillee bakka namoonni waa wannan kanatti hin argamtanii waan kana laala biliis gama maallaqni namarraa nyaatamuun ta'ee gama wantoota adda addaatiin ta'ee waan kana keessatti osoo akka kiyyaatittan nama waan kana dhaamsu nama yeroo hedduu wanni akkanaa deddeebi'anii nama 7-8 filatanii namni muudannoo wayiillee nama muudate wanni akkanaa na muudate eebalu akkam godha akka jedhu yoo nama waa muudatan nama haga 5-6 filatanii kalafa kaayan namni ammoo badirraa taa'an jiru. Kan ammoo ol baasanii saba biraallee nutti kolfisiisaa waan kalee dheengadda dalagame kan wallaahi saba nama afaan walitti fayyadamnu ka jireenya wal keessa jirru miti namni duudaalleen eenyuun akka taateen beeka. Kana keessaan ammoo haalichi wantoonni godhamuun haala silaa ilma namaa irraan eeggamneeni kanatti namni ofiin